seenaadha baay'eedha siyaadatu. Duraan dursaa hogganoota adda bilisummaa Oromoo akkasumas maanguddoota abbootii gadaa hogganoota paartiilee adda addaa kanneen nu gidduutti argamanii fi keessattuu Boozariihuun ka jalqabaa kaasee gumii waloo paartiilee siyaasaa damee Finfinnee keessatti kan nu biraan hafnee kan nu gidduutti argamu galata galchuu fi fayyaa ta'aa jechuun barbaada. Baga nagaan waliin dhufnee barbaada. Akkasumas qondaalota siyaasaa fi shamarran as keessa jirtan hundi keessanuu akkasumas miseensota adda bilisummaa Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa yeroo rakkisaa yeroo darbe keessatti deeggartoota keenya wajjin uummata waliin jaarmiyaa kana jiraachisuuf haala qormaataa keessa darbitanii asiin nu geessan akkasumas immoo kanneen nu bira dhaabbatan hunda baga waliin guyyaa kana geenyee baga waliinuu wal argine gammachuu keenyaa fi gammachuu miseensota hoogganoota qabsaa'otaa hunda keessanii fi kanneen dhaggeeffatan hundaatiif bakka isaanii bu'ee kabajaan isin gahaa jechuudha gammachuu keenya. Baga gammaddanii baga gammannee maaliif baga gammaddan baga gammanne jenna ka jedhu guyyaan kun har'a waxabajjii 22 2025 waajjira kana keessaati hagayya tokko 2020 humna poolisaa piikaappii 2 guutuutiin as keessaa humnaan baafamne. Kuni hagayya tokko 2020dha. Har'a 2000 waxabajjii 22 2025 waggaa 5 ta'uudhaa fi hagamtu haftee gara ji'a tokkoo fi bultii 8-9-10 waan akkasiitu haftee jechuudha. Waggaa 5 ta'ee waggaa 5 dura akkasitti humna poolisaan ka ari'amnee baane sana dandamannee qabsoo miseensota keessaaf alaan akkasumas hoogganoota kanneen dararama guddaa ulfaataa keessa darbanii guyyaa kanaan gahani waajjira kana ammas akkuma sila jaalalamayyoon jedhe marraa sadaffaatiif itti deebi'u keenya eebbisuudhaaf wal geenye baga kanaan nu ga'ee jedha jechuudha. Amma maaltu kanaan nu ga'ee maaltu ta'ee guyyaa sanaa kaasee guyyaa hagayya tokko 2020 waajjira kana keessaa nu bahuutti aanee maaltu ta'e sana booda sana duroo haalonni kanatti nu geessan maaltu ta'e maalfaatu ta'e ka jedhu gaggabaabsee cuunfeen seenaafis darbee immoo mirga ummataa fi mirga ilma namaatiif kanneen qabsaa'aniif yoo xiqqaate gurra buufnee gara fuulduraatti bal'inaan ibsina. Maal akka ta'an ammoonaa kanneen waan adda addaa irraa haasa'amaa turee fi irraa ololamaa tureefis hundaafuu akka qulleessuuf irra deddeemaa tokko tokkoon. Hagayya tokko akkuma sila jedhee asiitii humna poolisa Finfinnee keessaa saajin Najaa Bereddaa ka jedhamuun ka hoogganamu dhufee waajjira kana keessaa bahii waajjira galee jiranii bahii naan jedhe. Lakki kuni waajjira paartii siyaasaati. Nagaadhaan hojjenna maaliif hin ba'a? Eeyyama
mana murtii qabdaa jennaan hin qabu bahii ajajadhaa jedhe. Otoo kana wal falminuu gara sa'aatii 4-5 ture. Humna dabalatee fidatee sana booda kanneen mootummaa kan nu eeguuf ramadaman jiru miseensota keenya jiru batteefaa warra kaan dabalatanii kana caalaa wal falmuun gaarii miti seerumaan gaafannaa baanuu jennu baanee piikaappiin kun guutuu humni poolisaa hidhatee jiru asirraa kaasee hanga mana koo ka naannoo Bisraata Gabreel jirutti fuulduraaf duubaan nu ajjabanii waajjira kana keessaa nu baasan. Amma isa kanatti dhufuu dura maaltu ta'e ka jedhu gara kanaatti kan nu geessan maal faatu ta'e ka jedhu tuttuqa. Callisee hin taane guyyaa sana asirraa ari'amuu keenya. Nuti mootummaa wajjin nagaadhaan hojjechuuf 1991 yookaan 1991 asirraa akkaataatti baanetu jira humnaan. Sana booda lolatu ture waggaa 27 lola kana xumuruudhaaf walta'iinsa Asmaraatti gooneeti seenne akkatti seenne namni hundi ni beeka. Boolee kanatti qeeballi nu godhe akkasumas immoo dirree masqalaattis qeebala guddaan godhame akkasitti seenne walta'iinsicha waan bal'aadhaa sana keessa seenne nagaadhaan hojjechuuf seenne. Nagaadhaan hojjechuuf seenne kuni fulbaana 15/2018 ka seenne. Waggaa tokko guutuutti ka dhiyaatu nu fide boordii filannootti galmaa'u. Haala rakkisaa keessaa fi haala ulfaataa keessa boordii filannootti galmoofne sartifikeetii fudhanne nagaadhaan hojjechuuf. Julaay 2019 kora waajjiruma kana keessatti dirreerratti godhanne. Sana booda filmaatatti deemuudhaaf koree filmaataa dhaabbanne. Kuni Julaay 2019. Sana booda sochii jalqabne kana hundumaa keessatti uummatas dubbisuuf akkasumas immoo yaada keenya uummataaf ibsuuf deeggartoota keenyaa fi akka miseensota keenyaa faalaan jessuuf bakka waajjirri banamutti waajjira banuu bakka uummati dubbifamutti uummata dubbisuuf bakka adda addaatti sochii jalqabnu keessatti waan guddaa isa meejor ta'e qofaan isinii hima. Jaallee heddiidhaan yaddii Abu Shukur gorsaa dinagdee waajjira adda bilisummaa Oromoo fi akkasumas koree raawwachiistuu adda bilisummaa Oromoo ka ture gartuu tokko qabatee gara bahaatti socho'e. Bahaatti socho'ee gara baha Oromiyaa jechuudha. Gara dhiyaa Harargeetti socho'uudhaaf yeroo ka'utti humnaan dhaabbamee ittifamee akka ol Finfinneetti deebi'u godhame. Maaliif jennee yeroo gaafannu deebiin hin jiru. Qaama olaanaarraa ajaji kenname akka hin deemne jedhama. Qaamni olaanaan kun bakka gaafatanii abalu jedhamee hin beekamu. Warri deebisanii humna poolisaa fi humna warra keellaa eeganidha. Qaamni olaanaatu ajaje deebii jedhama. Uummata dubbisuu deema waajjira karaa sanaa banuu deema. Ni deebi'e gaafas inni. Ittaanee ammas waanuma guguddaan kaasaa jaalle kennasaadhaan ka hoogganamu baha Shawaa kana waajjira banuu fi uummata dubbisuu deeman. Qorkee natti fakkaata ganda ishee yaadadhu naannoo sana achitti itti dhukaafame waajjira sakkan banne danqame namni tokko irraa du'e jaal kennasaan faa lubbuu isaanii tuffatanii deebi'an. Ammas jaalle Abdii Raggaasaa miseensa koree raawwachiistuu ka hoogganamu fi akkasumas jaallan Gadaa Gabbisaa fi Koloneel Gammachuun ka keessa jiran itti fakkaata baakoo dhaqan uummata dubbisuu waajjirachii jajjabeessuu itti dhukaafame isaanis rabshaa guddaan ta'e
sagantichis fashale hanga tokko ummata dubbisan fakkaata isaanis akkasitti irratti humnaan itti dhukaafame. Ittaansee asuma waajjira kanaatii otoo socho'anii hojiidhaaf olii gadatu socho'anii miseensa koree jiraawwachiistuu ka ta'e jabeessaa gabbisaa qondaalota siyaasaa ka ta'an Dr. Bulii Ejjetaa yeroo isaan hayyuu fi daandii Gabroshee karuma irratti qabamanii maakalaawii geeffamanii gara torbee lamaa moo torbee sadii hidhamanii ba'an. Kana hunda keessummeessaa nuti gara filmaataatti socho'uudhaaf haala ulfaataa jiraatullee obsaa fi akkasumas naamusaan sochii keenyatti. Sochiitti fufuu sana otoo jirru ammas waa tokko malee rakkinni tokko otoo hin dhalatiin yookaan immoo mana murtiirraa eeyyama otoo hin argatiin bakka jireenya isaaniitti February 29 yookaan immoo Guraandhala 29 2020 mana isaan jiraatan keessatti Jaalli Abdii Raggaasaa miseensa koree jiraawwachiiftuu Dr. Shuggut Galataa gorsaa waajjira adda bilisummaa Oromoo fi miseensa koree jiraawwachiistuu ka ture Yaddii Abushukur koree jiraawwachiistuu ka turee fi gorsaa dinagdee ABO Jaal Kennesaa Ayyaanaa miseensa gumii sabaa Jaal Mikeel Booran miseensa koree jiraawwachiistuu isaan kana dhaqanii ganama barii sa'aatii 6 yeroo isaan rafanitti itti seenanii qabanii Jaalli Abdii bakka inni ciisaa jirutti itti dhukaasanii rafaa jira itti dhukaasanii akkasitti isaan ammaaranii maakalaawii geessan. Isaan keessaa Jaalli Abdii Raggaasaa hidhaatti hambisanii olii gad fiiginsa booda warra kaaniin meeshaa isaanii garii achitti hambifatanii hiikan. Maaliif qabanii Jaalli Abdii Raggaasaa keessaa maaliif hambisanii hidhaatti namni beeku. Jaalli Abdii Raggaasaa isa gaafas qabamedha. Booda warra kaan wajjin Oktoobar 2024 baran waggaa 5-6 booda hiikame jechuudha. Jaalli Abdii isa gaafas qaba 2020. Kuni ta'ee kuni Guraandhala yookaan February 2020. Sana booda Hacaaluun Waxabajjii 29 2020 ajjeefame ni yaadattu. Ittaansee Adoolessa 3 2020 ammas waa tokko malee waa tokko osoo hin dhalatiin girgirrii Hacaaluudhaan ajjeefamuu qabatee ka ture nuti keessan ni beektu. Hundi keenya gaddarra jirra. Biyyi Oromoo guutuun gaddarra jira. Uummata Itoophiyaa guutuun rifatee gaddarra jira. Dhaqanii manaatii uummata miseensotaa fi hoogganoota nagaadhaan hojii isaanii hojjetan Jaal Dr. Shuggut Galataa Jaal Mikaa'el Booran Jaal Kennesaa Ayyaanaa manuma isaan jiraatan keessaa ammaaranii fuudhanii hidhan. Dhaqanii Jaalli Abdiitti dabalan hidhaatti. Kuni Adoolessa 3 2020. Ittaanee Adoolessa 5 natti fakkaata guyyaa sana sirreessuu danda'anii manuma jiraatan keessatti qondaalota hojii warra siineer ta'an Jaalammii Beenyaa fi Jaalli Daawit Abdataa manuma isaan keessa jiraatan keessaatii fuudhanii ammas isaan kanas hidhaatti dabalan. Kuni Adoolessa 5 yookaan 6 naannoo sana guyyaa isaa ammatti exactly yaada. Ammas obsaan hojii keenyatti fufne kanneen nu jalaa hidhaman kana
boordii filannootis gabaasa poolisas gaafata akka isaan nuyi haala ulfaataa keessa hojii keenyatti sagaltamii tokko waan dhaaba kanarra ga'e waan beeknuuf tuttuqaa asiin nama jeesu asiin waajjira cufu kanaan immoo booda dhaabicha dhiibanii as keessaa baasu kana waa yaadannuuf warra nu jalaa hidhame hiiksifanna suutannee seeraan jala buunenne hojii keenyatti fufu. Hojiitti fufnee otoo jirru adoolessa 17 2020 miseensi humni poolisa federaalaa buttaa tokko ol ta'u dhufee mana koo marsee fooqii tokko haaraatu ijaaramaa jira mana koo fuuldura fooqii sana hunda okupaayi godhanii qabatanii karaarra bitaaf mirga qabatanii ajajooti isaanii dhufanii mana akkam baane guyyaa irraatii kaasee mana ba'uu hin dandeessu jedhan eenyurraa fiddani ajaja warra mootummaa warra nu eegantu jiranii isaanuu eeyyama maalii qabdu seenuudhaaf jedhanii isaanuu seeraan gaafachuu yaalanii haa ta'uti ajaja jedhanii seenanii ba'uu hin dandeessu isaanis walittaa isaanii ba'uu hin dandeessu namni seenuu hin danda'u jedhan kuni adoolessa 17 2020 adoolessa 24 2020 internetii fi moobaayilii foon telefoons waan kana fakkaataan hundi isaaniitu narraa cufamanii mana koo keessa kan koo qofaa otoo hin taane ijoolleen na waliin jiranillee kuni adoolessa 24 2020 adoolessa 26 fi 27 ijoolleetu dhaamsaan nu gahe waajjira kana keessatti kanneen nurraa fottoqan ka iffii isaanii qopheessatan mootummaan ka qopheeffate humna poolisaan deeggaree eegumsa godhee fi gariin isaanii miseensoti keenya miseensoti hoogganaan beekanii walgahii waamanii waamsisanii walgahiitu waamame jedhanii dhufanii gariin isaanii warri kaan immoo waan hojjetu beekaa poolisaan deeggaramanii waajjira kana keessatti walgahii godhatan walgahii kana dhaabin beeku ani haydureen dhaabichaa yookaan dura ta'an dhaabichaa natti hin himamne walgahiin ta'e kana miseensotaa fi deeggartoota waajjira dhufanii fi as jiran gidduutti jeequmsa uume ijoollee kana poolisatu isaan callisiise malee aarii guddaan dhalatee balaan bu'uuf ture kuni adoolessa 26 fi 27 adoolessa 30 dhufanii gara sa'aatii booda warrummaan poolisan achitti dhufanii mana keessatti na ugguran ammaan booda bahuu dandeessaa naan jedhan okay bahuu danda'a adoolessa 31 adoolessa 31 dhufeen asitti miseensota warra jeequmsa seenee namni rifaasuu keessa jira maaltu ta'e kana gidduutti olola hedduu hayduree buufnee warra walgahii godhe sanaan oofame gariin buufnedha isaanuma keessa gariin immoo lakki kanan buufne interview kenna rifaatu guddaa waan dhalatee jiruu fi akka biraattu garatti socho'an miseensotii waan rakkataa turaniif miseensotaaf walgahii goone tasgabbeessine rakkina dhalate warruma walgahii godhe wajjin haasofne ni furraa warra mootummaas waan kana waan
poolisii dhufee kan maaliif uume ni gaafanna. Tasgabbaa jennee asiitii wal tasgabbeessinee fixannee waajjira oollee galle. Kuni adoolessa 31. Hagayya tokko egaa biyyi nagaadha jennee ammas socho'uu dandeessa jedhaniiru. Biyyi nagaadha jennee waajjiratti deebinee dhufnee waajjira seenne. Gaafa seegaa ka humni poolisaa sun dhufee asirraa kana baase humnaan nu baasanii waajjira kana fuuldura poolisoota kaanii miseensi keenya kamuu akkan seenne dhorkuun gaafasii ka jalqabame kunoo engadda akkuma jaalalamaa yoon jedhe fayyaa ta'anii gargaarsa boordii filannoo tattaaffii miseensota keenya keessattuu miseensi sirnaan dhimma waajjiroota irratti ramadamee jiru gaafatamaan qunnamtii hawaasaa tattaaffii dhaabnis nufii tokko malee obsaan waajjira kana bansiisuuf godheen akkasumas immoo gumii waloo paartiilee siyaasaa damee Finfinnee nu waliin dhaabbatanii deddeebisanii gagaafatanii hibbaa kanaa fi waan adda addaanis waajjirri kuni akkasitti baname. Egaati waajjira kana adoolessa tokko akkasitti dhiibamnee bahuu fi as keessaa ari'amuu callisee hin taane. Sana dura akkaataatti hoogganni keenya bakka adda addaatti bobbaa seeraan mirgatti qabnu, uummata dubbisuuf qabnu, waajjira banuuf qabnu akkaataatti tartiibaan deddeebi'amee humnaan haala shororkeessaadhaan akkatti irraa uguramnee deebine tokko tokkoon sinii tarriseera. Sanatu dhiibee dhufee waajjira kana keessaa nu baasise. Addi bilisummaa Oromoo nagaadhaan hojjetee nagaadhaan dorgomee akka filmaata keessaa qoodan fudhannee fi sochii siyaasaa keessaa qoodan fudhannee waan barbaadameef tarkaanfiin sun hundi raawwatamee kanaan nu gahee kana akkasumatti keessa baanee obsaan wareegamatti baafnee asiin geenye. Wareegama kana keessatti ka hundi keenya irraanfatuu hin qabne qabsoo fi tattaaffii godhamu kana keessatti qabsoo jalbattee urgeessaa godhata. Tokkoffaa gaafa duraa gaafa asii ari'amne waliin asii ari'amne mana kana keessaati. Haa ta'uutii jalbatteen nama baay'ee hubataadha. Nama baay'ee beekumsallee horateedha. Darbee qabsoo kanaaf uummata kanaaf mirga namaatiif waliigala Oromoo qofaaf otoo hin ta'in namuuf kennaadha. Kana gochaa isaa fi sochii isaa fi yaada isaa irraatii namni nu hubatee nama. Hanga hidhamutti waajjira kana bansiisuudhaaf isa wajjin waan goone darbee immoo dhaaba kana butanii nurraa butatanii gartuu qopheeffatanii as keessatti walgahii godhate sanatti kennuuf sochii ulfaataa godhame sana waliin taaneeti boordii filannootti falminee hanga inni hidhamutti wareegama inni godhee fi tattaaffii inni godhe seenaan hin dagatu. Sana qofaa miti miseensota keenya hidhaman hidhaa bakka isaan jiranitti itti deddeebi'ee xabaqoota waliin mana murtiitti miseensota keenya gargaaru mana hidhaatti isaan gargaaru kana jalbattee wajjin waan hojjenne waan guddaadha. Kanaaf ka har'a baname keessatti falmaa godhame keessatti xalaansaa boordii filannoo guute gumaachi jalbattee
guddaa otoo inni gaafa sin jiru ta'e ani uguran jira ba'uun danda'u sochii waa goone san booda hanga tokko bu'uurayyuu qabsiifne ka seeraa sana ka dhaaba kanaa fi qabsoo kana hambise bu'uura isaa buusuu hin dandeenyu ture. Sana booda jaalle lammii gammachuutti itti fufe hojiin inni hojjetu guddii. Kanaaf ka jaalbattee kana keessatti hin dagannu jechuu maafi. Kuni ta'ee egaa akkasitti ari'amnee hidhamnee kaan ugurame waajjirri kun cufame ka ittaanu maaltu ta'e ka ittaanu miseensota keenyaa fi miseensota hoogganaa dhaabni kun qabu bakka bakkatti adamsamaniiti hidhaa seenan. Jaalli Gammachiis Tolasaa hojiidhaaf asii Ilubaabor bobba'ee erga jaallan kun hidhamanii waajjirris erga cufame Ilubaaboritti sammuu qabanii hidhani. Miseensota dubbisuu deeme leenjisuu deeme achitti hidhan. Asii Buraayyuu mana miseensota keenya keessa jiraatanii hojjetan hoogganootatu keessa jira. Gartuu Saabaawot keessa jira. Meeshaan Saabaawot keessa jira. Achi dhaqanii hunda isaanii hammaaranii mana hidhaatti naqanii. Isaan kana keessa miseensota gumii sabaa Jaal Malkaa Danuu, Jaal Mahammad Raggaasaa fi qondaalota keessaa yeroo isaan hayyuu ijoollee Saabaawoo keessaa Ibsaa Gaaddisaa Waaqoon Oolee gaafa jedhanitti fakkaatu warra kana fakkaataan meeshaan isaanii mana keessaa meeshaa elektirooniksii ittiin hojjetan kompiitar kun otoo nafiin irraa fuudhamee mana hidhaatti namman jechuudha. Isaan kunis dhaqanii mana hidhaatti warra jiranitti dabalamanii warra mana hidhaa jiran sun gariin isaanii mana hidhaa biraa jiranii akkasitti miseensa hoogganaa nuti biyya keessaa qabnu akkasumas qondaalonni siyaasaa mana hidhaatti guuramanii jiru. Isaan kunillee hafanii hojii akka ittiin fufneef godinaarra kan jiranii miseensota gumii sabaa Jaalle Hundee Daraaraa gaafatamaa zoonii hojii adda bilisummaa Oromoo zoonii Baalee zooniilee Baalee Jaalle Daraaraa Lammii gaafatamaa miseensa gumii sabaati gaafatamaa hojii adda bilisummaa Oromoo Arsii dhiyaaf bahaa isaan kanallee qabanii hidhanii jechuudha. Karaa bahaa miseensa gumii sabaa Oromsis Elamoo qabanii hidhan. Walumaa gala dhaabichi sochii akkan goone waajjirooti dhaabaa bakka adda addaa jiran Naqamte Baalee keessa ka jiru Ilubaabor keessa ka jiru gariin meeshaan isaa caccabee meeshaan keessa jiru kaan fudhatamee akkasitti dhaabichi humnaan sochiinsaa guutummaatti akka dhaabbatu taasifame. Kuni hanga 2021tti nu geessaa jechuudha. Akkasuma ta'ee adda bilisummaa Oromoo ammas muuxannoo 91 waan qabnuuf asirraa labsii godhannee bahuu murtii sana didnee tokko waajjira keenya cufame akka banamu miseensoti keenya hidhaa jiran akka hiikaman hoogganoonni hidhaa jiran akka hiikaman falmataa ka jaalbattee wajjin jalqabnee booda inni nurraa hidhame boordii filannootti galmoofnee mallattoo filannoo fudhan ka dhaabichaa mallattoo filannoo fudhannee boordii filannoo fi mootummaan waajjira keenya akka banu miseensota keenya akka hiirnuu fi sochii filmaataa akka goonu kuni gara filmaataatti dhiyaanne haa ta'uuti simboolikaali filmaata keessaa ni hirmaanna miseensota keenya beekanii fi hoogganoota keenya beekan jenne tattaafanne garuu nu didanii sanaan abdiin kutannee tokko nan tattaafannu ishee maa'ii ishee dhumaa
hayduree adda bilisummaa Oromoo ammas mana dhufanii bitootessa 3,2021 amma waggaa gahuuf deemna erga waajjirris cufamuu hogganoonnii fi qondaalonnis erga hidhamuu jalqabanii ammas deebi'anii dhufanii manaa bahuu hin dandeessu namni tokkollee mana kan seenuu hin danda'u jedhanii eegdota nuuf ramadamantu jiranii isaanittis ajaja kennanii shofeera koo nama 2 irraa kaafe waggaa tokkoof namni hin seenu namni hin bahu. Kuni bitootessa 2021 bitootessa gaafa 3ti. Filmaati immoo biyya kana waxabajjii 21 2021 jalamamoo akkas ta'a. Akkasitti filmaata keessaatii qooda akkam fudhanne isa galmoofnee mallattoo filmaataa fudhannellee akkasumas bilaashafe akkasitti irraa ugguramne. Kana maaliif hin kaasaa waan filmaataa adda bilisummaa Oromoo akkaataatti irraati humnaan hoogganni isaa hidhamee qondaalli isaa hidhamee miseensi hidhamee waajjirooti cufamanii akkatti baafaman ragaa lafarratti ta'ee jiru kana otoo jiru karaa biraa immoo olola adda bilisummaa Oromoo fi KFO'n filmaata keessaa qooda fudhatuu didanii waan ololamaa ba'e isin ni beektanii waan filmaataa kanaa jechuudha seenaan isaa akkatti keessaa ba'ani. Kuni waan filmaataati. Waan marii biyyoolessaa jedhamee haasa'amuun waa tuttuqa. Waan filmaataa kanarra otoo jirru miseensota keenyaa fi hooggannii fi qondaalli hundi hidhaa otoo jiru ani hayduree dhaabichaas mana keessatti ugguramee otoo hin jiru yerootti naashinaal daayaloog biyya kanaa labsamee fi koomishiniin dhaabbatee fi akkasumas immoo akkaataatti labsamee fi akkaataatti koomishiniin dhaabbate yeroo isaa namni hundi ni yaadata. Akka lola Tigraay keessaa bahanii yeroo gabaabaa keessatti hin turre lolicha keessaa Tigraay keessaa yeroo bahanitti hin turre kaabineen ministirootaa labsii marii biyyoolessaa wixinee mana maree biyya bakka bu'ootaatti dabarse akka labsamuuf jedhamee achirraa immoo labsiin sabaa'uuf yeroo jedhutti gumii waloo paartiilee isa giddu galeessaa keessatti miseensi keenya koree hojii raawwachiistuu jaaljabeessaa gabbisaa ni hirmaata warri KFO hirmaannaa qabu hundi keenya achitti isa qofaatu sochiirra jira jaallammii qofaatu sochiirra jira dhaaba keessa yaada keenya kennan gara marii biyyoolessaatti ni deemna yoo ta'e marii biyyoolessaa kana waliin abbaa itti ta'uu qabna. Abbaa itti ta'uuf immoo tokko qophii isaarraa lammaffaa ijaarsa isaa fi caasaa isaa diriirsuu fi bulchiinsa isaa tolchuusaa sadaffaa kanneen marii biyyoolessaa kana gaggeessani koomishinii haa ta'u akka biraatti haa diriiru caasaansaa kana waliin haa tolchinu malee kaabinee ministirootaa ofiisaa ka prosperity party qofa ka ta'e ofiisaa wixinee ofiisaa mana maree bakka bu'ootaatti ergee manni maree bakka bu'ootaa kun kanuma prosperity party qofaadha fi waahillansaa ka deeggartoota isaa qofaadha hin ta'u kuni wayyeessaa ka jedhu yaada keenya kenna akka mana maree biyyoolessaatti barreeffame yaadu sun hundi mana maree bakka bu'ootaattis ergameera akkasumas immoo
qaam ilaalu hundaatiif ergameera. Kuni kaabaanis kaafaanis keessatti hirmaatee jiru. Ka paartiilee hedduun yaada isaanii itti kennatanii jiran. Haa ta'uuti Prosperity Partiin kana hunda didee ka kaabineensaa murteesse wixine mana mareetti kennatee mana maree bakka bu'ootaatti isaan immoo labsanii komishinii ofii isaanii dhaabanii sochii waggaa 3 waan darban kana godhanii jechuudha. Egaa isa kana keessaa hin qabnu inni nuti akka kokas ka jedhu paartiilee warri wal fakkaatan yeroo adda addaatti waan akkasirratti deddeebisnee ibsa baasaa baana. Addi Bilisummaa Oromoos keessa jira. Kaafaanis keessa jira. Kun hundi otoo jiru kana maaliif kaasaa? Amma dhiyoo kanallee marii keessaa baqatu, maata keessaa baqatu miidiyaa biyyaatu olola kan oofa. Iddoo nama gaddisiisaa dhugaansaa garuu kana. Marii biyyoolessaa eenyuyyuu dura Adda Bilisummaa Oromoo fi Kaafaawatu irratti ibsa baasee gaafataa ture. Kanaaf dhugummaa hin qabu ololli nurratti ta'u akkatti mariin biyyoolessaa deemaa jirus qulqullummaa hin qabu furmaatas ka fidu miti. Kun akkaataatti ijaaramee fi akkaataatti itti deemame ka amma ani ibse kana waan ta'eef irraa dhaabbanne. Diraamaa akkasii keessaa qoodan fudhannu yoo ka dhugaa fi ka qulqulluu ta'e rakkina siyaasaa biyya kana hundaaf furmaata akka kennu haqaan yoo hojjetama ta'e qofa keessaa qooda fudhanna jennee jechuudha. Kuni kan marii biyyoolessaa ilaalu waan guguddaa ta'een tuttuqee keessa darbaa haasaa dheeraa gochuuf miti kan waan jedhe. Kaan egaa amma as geenye waama gaggabaabduu jedheen bira darbaa. Adda Bilisummaa Oromoo fi qabsoo Bilisummaa Oromoo akkuma silaa jaalalamayyoon jedhe tokko lafaa kan kaane. Isa lafaa ka immoo akka yookaan akka bittinnaa'u akka diigamu duulli irratti godhameen hin jiru. Isaan kana keessaati biyyi kun otoo sochii waldaa Maccaaftuu lamaa nagaan godhu sana Oromootti otoo itti dhiiseera ta'e sochii waldaa Maccaaftuu lamaa nagaadhaan sochii isaa otoo itti fufeera ta'e akka gaafa dura jalqabe sanatti Addi Bilisummaa Oromoo inni ijaaramu ture. Yookaan yoo ijaarame ta'e inni tura bifa biraa ta'a ture. Oromoon nagaadhaan waan guddinaa waan aadaasaa waan eenyummaasaa sana otoo nagaan akka oofatutti dhiisaniiru. Waldaa Maccaaftuu lamaa ukkaamsuun Adda Bilisummaa Oromoo as baase. Adda Bilisummaa Oromoos nagaadhaan gaafa ijaarame akka gaariitti hin quba qabaa. Nagaadhaan hojjechuu ni danda'amaa laata ka jedhu gangalchaa ture. 76 asitti yeroo ijaarame sanaati kaasee hanga dirreetti bahamutti. Dirreetti 78 gara dhumaa 79 qabaan Baaroonfaa Magarsaa Bariifaa hanga sanaatti garuu carraan ni jira laata dargiin carraa ni kennaa. Sochii nagaa paartiilee siyaasaaf jaarmeelee siyaasaaf kennuudhaaf galgalchamaa ture. Kuni dhiphatee hanqatuu fi ajjeechaa fi ukkaamsa ka suukanneessaa ta'e magaalaa kanattis ta'aa turee fi bakka adda addaatti ta'ee ture. Paartiilee adda addaa irratti EPRP irratti Meesoon irratti Adda Bilisummaa Oromoo irrattis adamsanii jalqabnaan kaan gara dirreetti kaan immoo hidhaa seenee akkuma amma dhiyoota ta'e kana. Kuni maal fide qabsoo hidhannoo ka Adda Bilisummaa Oromoo fi ka warra kaaniis dhalche jechuudha. Sochii nagaa dhorkatuun sadarkaansaa gara violence gara qabsoo hidhannootti akkaataatti jijjiirame. Kuni 77 78
hanga 91tti biyya kanatti lolaa fi qabsoo hidhannoo maddisiisee jira. Nagaadhaaf carraa dhorkachuun 91 qaama warra dimokiraasii fi bilisummaa ummatootaa fi dimokiraasii ilma namaatiif qabsaa baane kakannee itti sagantaan siyaasaa keenyas kana jedha. Qabsaa'onni keenyas kana jalatti hiriiranii leenjifamanii itti qabsoo hidhannoo gochaa baanii inni kun eenyuun ilaalaa EPLF Shaabiyaa TPLF Wayyaanee ABO 91 mootummaa ce'umsaa ijaaruu keessatti qooda fudhatan. Warri qooda fudhanne kun hundi keenyayyuu TPLF dabalatee miseensonni isaanii Alam Baqqaanyitti waliin turan irra hedduun isaanii hidhaa. Akkatti dimokiraasiin ukkaamamuun ilmi namaa hidhaa fi dararama torchariidhaan rakkataa ba'e ufiiyyuu keessatti qooda fudhatanii dararamanii qooda fudhatanii hundi isaanii gaafa Alam Baqqaanyi turre warri Shaabiyaa warri Wayyaanee ABO hundi keenyatti warri turre ka torcharii maakalaawii keessa hin darbine xiqqaadha. Kana hunda ka argee baay'eetu 91tti immoo ammas adda bilisummaa Oromoo as keessaa arge. Dhibee baase. Suni maal fide? Sochii qabsoo hidhannoo fi sochii haaraa ka dargaggoota Oromoo ka Afrikaa keessatti otoo seenaan isaa barreeffame fakkii ta'uu danda'an sochii qeerroo bilisummaa Oromoo as baase. Nagaa diduun bifa qabsoo fi sochii uummataa dhaabuu danda'uu miti. Bifa isaa jijjiirratee humni isaa warruma dhorke sana akkaataatti lafa sochoosee bakka irraa sochoosu agarsiise sochiin qeerroo. 2000 hanga 2018tti Wayyaanee asitti eenyuyyuu waggaa 50 sochoosuu hin danda'u jette sochiin uummataa fi qabsoon uummataa ka humnaan ukkaamame sun raasee as keessaa baase jechuudha. Kana keessatti qabsoo bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo qooda isaa guddaa. Isaaniin tartiibaan Maccaa Tuulamaa irraa kaasee 91 kaasee nagaa carraa dhorkachuun sochii nagaa carraa dhorkachuun mirga uummata kanaa fi furmaata siyaasaa kennuu diduun akkasitti sochii lafa raasu sana agarsiise Wayyaanee asii fonqolchee jechuudha. 2018 akkuma sila jalqaba tuqe nagaadhaan hojjennaa baranneerraa waan darbeerraa sochii nagaa keessatti qooda keenya kennina nutis mootummaanis nagaadhaaf carraa kennina jedhanii ifaan lallabanii walta'iinsa goonee dhufne akkuma sila jedhe. Ammas nagaa carraa dhorkachuun hoogganotaa fi miseensota keenyaa fi waajjira adda bilisummaa Oromoo kaseenatti balleessine facaafne jechuudhaaf tarkaanfiileen sun hundi fudhataman. Biyya kana lafa dhiigaa godhan biyya guutuu kanarraa kana waan hin kaasuu fi sirni kun ni barataa furmaata godhaa qabsoo Oromootiif gaaffii uummata Oromoof kabajaa ni kennaa nagaan ni jiraata. Kun hin kennamu akkuma sila jaalalamaa yoon jedhe kuni akeeka ittiin lafaa ka'e qaba. Akeeka isaa bakkaan ga'u malee yeroo itti dhaabbatuu fi akka itti dhaabbatu qabu. Kanarraa baratuu qaban. Adda bilisummaa Oromoo qofaaf otoo hin taane adda bilisummaa Oromoo qofaaf otoo hin taane jaarmiyaalee kamuu kanneen nagaadhaan hojjetan ka gaaffii qaban isaan kana hundaayyuu qulqullummaadhaan nagaadhaan gaaffii isaanii dhaggeeffatu sochii isaanii nagaadhaaf kabajaa kennuun warra kana dirqama ofitti fudhatee olaantummaa seeraa kabachiisuu qabuuf
dirqamatu isaanirra jira kanarraa baratuu qabanii ka jedhu fin ishee kana kaasa kuni waan qabsoo bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo fi ummata Oromoo ilaalu qofa otoo hin taane hunda ilaala haa ta'uutii qabsoo bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo fi ummata Oromoof garuu gaaffii isaatiif kabajaa kennuun dirqiidha bakka isaa otoo hin gahin hin dhaabbatu kana Daawud waan jedheef otoo hin taane sila ka dirribiin asitti jedhetu jira ka walaabuu jiloo jalqabee bakka gahuu qabaa labs Oromootu labsateera haqaa fi nagaa isaa kabooree deeffachuu barbaada haqa isaa deeffachuu barbaada kana murteesseera machaaftuu lama kanaaf jalqabe kaan kanaaf sochii kana qabatee bifa adda addaan ijaaramee arfan qalloo kanaaf qabsoo gochaa bahe bifa adda addaatiin jaarmiyaaleen siyaasaa bifa adda addaatiin ijaaraman ka Jeneraal Waaqoo Guutuufaa ka Jaarraa Abbaa Gadaafaa bifa adda addaatiin haa ta'u malee haqi sun bakka irraa socho'u irraati abbootii fi akaakilee isaanii irraa fudhatanii waan darbaniif kun hin dhaabbatu adda bilisummaa Oromoo hoogganni isaa qofti waan jedheef miti kanaaf kabajaa itti kennanii jaarmiyaa siyaasaa kamuufuu kan inni qabatee deemu nagaadhaan deebii kennuu fi inni kun furmaata jennee amanna karamata waan fuulduraa waan gabaabduu jedheen waan fuuldura keenya jiru waan gabaabduu jedheen gara furmaataatti deema gara xumuraatti nuti egaa amma waajjira bananne dirqamni nurra jiru miseensa keenya leenjii isaa barnoota isaa haaromsuu waajjiroota bakka adda addaatti banuu meeshaan irraa saamametu jira isa kanas nagaadhaan seeraan meeshaa sana deeffachuu paartiilee siyaasaa warra waliin hojjetaa jirrutu jiranii isaa wajjin mari'annee gara nagaa fi dimokiraasiin biyya kanatti kabajaa argatee sochiin siyaasaa fi sochiin gaaffiin uummataa nagaan akka socho'e nagaadhaan furamu isaan wajjinis sochii keenya jabeeffatu fi karoora immoo hoogganni gara fuulduraatti taa'ee baasu isaan kun waan fuuldura keenya jiranidha. Isa kana keessatti adda bilisummaa Oromoo akkuma dhiyoo kana warri mana kana haaromsanii sila jaalalamayyoon kaataatti ibse qaba kaataatti galateeffate qaba kanneen qabeenyaan humnaan nu dura dhaabbatantu jiranii waajjirri kun as qofaa miti bakka hedduutti banamuu qaba darbee immoo innummaan kunuu sichi waan guddaa barbaada waan hedduu guuttachuu barbaada meeshaa elektirooniksiitu saamamee harka qullaa jiru miseensota keenya waan waajjirattiin hojjetanii kana hunda waan caccabee jiru argitan sila kana hunda akka hojiif ta'utti aanjeffachuu barbaada waan geejjibaa barbaada isa kana ummati keenya dirqama isaa ufiifuu beeka isatu waajjira ijaare isatu waajjira bane isatu waajjira utubee bakka hedduutti godinaaleetti aanaaleetti ufitti fudhatee isatu nu jalqabsiise 91 hanga cuccufamuttis ammas kana akka nu biraa nu cinaadhaan dhabamne waamicha keenya goonaa jechuudha. Maa irratti miseensota keenyaa fi deeggartoota keenyaa fi akkasumas uummata keenyaaf dhaamsa gabaabduu qaba. Barri keessa jirru kuni barra ulfaataa ta'e. Teknoolojii waan jedhu waan gaarii fidee akkuma waan gaarii fidee immoo waan ulfaataas hawaasattis mootummootattis akkasumattis jaarmiyaaleettis fidee waan sooshaal miidiyaan nama godhu argitanii sooshaal miidiyaa qabatanii kanneen safuu hin qabne kanneen kabajaa aadaadhaaf hin qabne maanguddootaaf hin qabne darbee immoo safuu siyaasaa warra hin qabne jibbinsa isaan achirratti oofaa jiran arrabsoo isaan achirratti oofaa jiran
waan waliinuu keessa ba'an. Gariin isaa immoo uummataaf uummata akka walitti buusu. Akkuma waggootii darban kana keessa naamusaa fi seeraanii fi safuu Oromoon keessa baane isa kana gadi jabeeffannee gaaga'ama uummata keenyatti akka hin finne karaa keenya warra safuu eegu, warra naamusa qabu, warra safuu aadaa eegu kan ammoo uummata keenyaaf kabachiisu teknoolojii baraa kan ammoo waan gaariif guddinaaf dhimma itti bahuu kanarratti kafuulleffatetti akka kana akka hin daganne kana maa kaaftee yoo jettan balaanni waggootii darban kana Itoophiyaa irratti geessise hundi keessan ni yaadattu. Duula jibbinsa uummata tokko irratti, uummata kaan irratti gaggeeffamaa ba'e hundi keessan quba qabdu. Darbee immoo adda bilisummaa Oromoo fi hooggantoota irratti waan oofamaa ba'e hundi keessan quba qabdu. Attaaka haleellaa ka nurratti gaggeeffame. Isaan kuni miiraa keessa nama galchu. Otoo nuti uf hin kusanne ta'e, otoo nuti uf hin adabne ta'e badii biraa keessatti nama galchu. Kana akka hin taane hagamuu miiraa keessa nama galchan, hagamuu badiitti nama oofan kanaan haxxee kanatti akka hin diramne, kana dagatu akka hin taane hojii keenya akkuma uummata keenya irraa baranne, akkuma adda bilisummaa Oromoo barsiisu naamusaa fi kaayyoo naamusaa namni akka hin daganne, naamusaa fi seeraan, naamusa siyaasaa, naamusa aadaa, safuu Oromoo kana qabanne kana yoo gadhiifne hawaasa keenyatu bada. Isa kana gadi jabeenyaan akka miseensota keenyas bakka hundaatti barsiistan, uummata akkas waan ni taatan warra jibbinsaa fi badiitti nama oofee kanaan qabatee nama allayyaa seenuu barbaadan waliin akka seennee jechuudhaa fi kan waajjira banuuf deemna bakka adda addaatti hojii dhaabaa sochiisaa bal'ifnee jalqabuuf deemna. Isa kana bifa naamusaa fi qophii hojii jaalala hojiitiif akkuma kanaan dura qabnu akka of qopheessinu dhaammachaa bakka kanaan nu ga'ee fayyaa ta'a ulfaadhaa nan dheeressoo deemnu. Fayyaa ta'a.